Kabajamtoota hordoftoota Maltii Skill Media nagaan koo kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu? Jajjabaattu? Akka isin na hordofaa jirtan abdii guddaan qabaa. Baay'een keessan komentinaa barreessaa jirtu. Wantoota garagaraa na gaafachaa jirtu. Anis dhawataan deebii keessan deebisaa isin jajjabeessaa kanan itti fufutaa. Haa ta'u malee viidiyoo keenya guyyaa har'aatiin dhimma break systemii akkuma jalqabnetti marsaa keenya lammaffaatti fufnee jirra. Egaan break systemii guyyaa har'aa keessatti faayidaawwan break systemii maal akka ta'an akkasuma immoo maateriyaaliin break systemii yookiin break line keessatti kanneen akka break paadiidhaa fi break shoedhaaf nuti itti gargaaramnu maateriyaalota akkamii fi amaloota isaan qaban kan nuti wal wajjin barannu ta'a. Na hordofaa. Viidiyoo kana subscribe, share godhaa. Namoonni hedduun barnoota kana akka duukaa bu'an akka isin nu deeggartan kabaja guddaan isin gaafachaa kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti darbina. Okay, hordoftoota leenjii keenya jalqabneerra. Leenjii keenya yeroo darbee keessatti break systemii eegallee turre. Break systemii keessatti immoo the fundamentals of break system kan jedhaman kanneen akka hydraulic systemii fi pneumatic systemii principally isaan ittiin hojjetan eegallee turre. Haa ta'u iyyuu malee hydraulic systemii fi pneumatic systemiin break systemii keessatti gahee olaanaa akka qabanii fi warra hangafaa akka ta'an ilaallee turre jechuudha. Har'a immoo kan nuti waliin ilaallu break systemiin faayidaansaa maali? Faayidaa break systemii erga ilaallee booda immoo frictioniin break systemii keessatti uumamu maal fakkaataa, maaliif fayyadaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. So when we start the purpose of brake system, there are two main functions of brake system. Okay, the advantage of brake system is categorized into two parts. The first one is to slow down or stop the vehicle in shortest possible time. Inni jalqabaa to slow down or stop the vehicle. Okay, konkolaataa keenya maal gochuudhaaf dhaabuudhaaf yookiin immoo saffisa isaa xiqqeessuudhaaf nu tajaajila jechuudha. Inni hangafni breakiin yookiin fireeniin nuti konkolaataa keenya itti gargaaramnu saffisa xiqqeessuudhaaf konkolaataa keenya dhaabuudhaaf jechuudha. Inni itti aanu to control the speed of vehicle at turns, okay, and also at the time of driving down on hill. Argitanii inni kun maal jechuudhaaf saffisa konkolaataa keenyaa control gochuuf yookiin immoo to'achuudhaaf jechuudha. Bakka saffisni konkolaataa keenya xiqqaachuu barbaadutti break systemii keenya dhiituudhaan yookiin gadi qabuudhaan saffisni konkolaataa keenya akka xiqqaatu goonaa jechuudha. Kun immoo eessa irratti? Turning irratti yookiin marfata irratti jechuudha. Marfata daandii marfataa irratti. Akkasuma irraan gadi irratti. Argitanii irraa olee irratti. Wantoota kana irratti saffisni konkolaataa keenyaa xiqqaachuu qaba jechuudha. Keessumaa turning yookiin marfataa fi irraan gadi irratti saffisa konkolaataa keenya xiqqeessuudhaaf breekii gargaaramnaa jechuudha. Kanaafi as the brake lining contacts the drum or rotors, they create friction which produce the heat energy. Asitti egaa brake line kan nuti jennu kanneen akka brake paadii, brake shoe. Isaan kun dhaqanii diramii keenyaan yookiin immoo rotoriidhaan kan wal tuqan yeroo nuti paadii keenya hojjennu yookiin immoo peedaalii konkolaataarra yeroo nuti ejjennu break paadiin keenya dhaqeetu diramii wajjiniin wal qabataa jechuudha. Okay, akkasitti yeroo inni wal qabu maaltu uumama? Frictioniin yookiin immoo riganni ni uumama jechuudha. Okay, maaliifi kinetic energy yookiin immoo anniisaa sochiitu gidduu sanatti uumama jechuudha. Anniisaan sochii gidduu sana jiru yeroo dhaqee break paadiin keenya habii naanna'aa jiru sana yeroo inni gittim godhee qabutti maaltu uumama?
heat energy ni uumama jechuudha. Ho'i olaanaan naannaa sana irratti yookiin surface materiaalota sana irratti ni uumama jechuudha. So the intensity of heat proportion to the vehicle speed, the weight of vehicle and the quickness of the stop. Yookiin hammi ho'a achitti uumamu sun kan murteessan maal fayyada isinitti fakkaata? Jalqaba irratti saffisa konkolaataan keenya sun ittiin deemaa jirudha jechuudha. Saffisni konkolaataa keenya hayi ta'ee otoo jiru gaafa nuti brake pad keenya dhaqnee akka inni haabii yookiin diramii keenya qabu akka inni goonu high heat uumama jechuudha. Karaa biraa immoo weight of vehicle ulfaatinni konkolaataa keenyaas guddaa yoo ta'e hammi inni baatee deemu olaanaa yoo ta'e energy yookiin ho'a hammaa ol maddisiisaa jechuudha. Inni kan biraan saffisa nuti ittiin qabnu brake pad keenya utuma inni fiigaa jiru automatically dafnee qaburraa fuuldura keenya tilmaamne braking distance keenya tilmaamuudhaan konkolaataa keenya qabuudha jechuudha. Okay, kanaaf wantoonni kun speediin vehicle keenya high yoo ta'e loadiin konkolaataan keenya baatu yookiin weightiin isaa high yoo ta'e akkasuma immoo saffisni nuti ittiin breekii keenya qabnu sun high yoo ta'e intensity heat energy keenya ni dabala jechuudha. Hammi ho'a bakka sanatti uumamu high ta'a jechuudha. Yeroo tokko warri konkolaataa ooftan beekuu dandeessu high speediidhaan oofaa jirtanii yeroo isin pedaalii irra ejjettanii falling brake pad irraa dhufu hin dhaga'ama jechuudha. Falling aaraan ni dhaga'ama jechuudha. Okay? Wantoota akkasii akka hin uumamneef dafnee braking distance keenya tilmaamuudhaan control gochuu qabna jechuudha. Okay. Kanaafi friction naannoo kana irratti uumaman irratti xiyyeeffanna jechuudha. Friction brake pad fi brake shoe gidduutti uumaman irratti xiyyeeffachuuf friction maalidha? Concepting friction maalidha? How we can understand the concept of friction and also the type of friction understand gochuu qabna jechuudha. Friction egaa scientifically karaatti lamaani kan ilaalamu static friction fi kinetic friction jechuudha. Okay, static friction and kinetic friction. Garaagarummaan kana gidduu jiru maali? Akkuma dura jenne friction is always convert kinetic energy into heat jenneerra. Anniisaa sochii yookiin immoo anniisaa sochii gara anniisaa ho'aatti jijjiira yookiin immoo uuma jenneerra. So the amount of friction or resistance to movement depends on the type of material in the contact. Kanaaf friction jechuun resist to movement jechuudha. Konkolaataan keenya utuu deemaa jiru akka inni hin deemne akka inni dhaabatuuf resist godhee kan nuuf qabu friction jechuudha. Friction hin jiru taanaan konkolaataan dhaabbachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo baay'ee gommaa keenya irratti bifa sharsharraa argitu yoo ta'e bifa qaxxaamura akkasitti ilkaan hin qabu yoo ta'e gommaan keenya ispaaltii qabachuu hin danda'u jechuudha. Sun maaliif uumame isinitti fakkaata? Friction akka jiraatuuf jechuudha. Achirraa yookaan. Kanaafi materiaaliin nuti brake pad keenya irraa hojjennu akkasuma immoo habii keenya irraa hojjennu baay'ee murteessoodha jechuudha. So friction materiaalii warra danda'an yookiin immoo friction warra uumuu danda'an ta'uu qabu jechuudha. Materiaaliin nuti brake pad keenya irraa hojjennu yookiin immoo brake shoe irraa hojjennu jechuudha. Kanaf when we come to as the brake on the moving automobile are applied, rough textured pads or shoes are pressed against rotating parts of the vehicle, either rotors or drums. Ammaga image kana irratti akkuma argaa jirtanii automobiliin keenya yookiin konkolaataan keenya deemaa osoo jiru nuti brake pedal keenya irra miila keenya yeroo keenya hydraulic system nuti kaleessa haasofne sun flow gochuudhaan fluidin sun flow gochuudhaan pistaniin dhaqee paadii keenya yookiin shoe keenya akka inni dhiibu godhu jechuudha. Okay, as keessa fakkeenyaaf caliper kana keessa maaltu jira? Brake paadiin jirti.
kuni maalidha diskiidha yookiin rotariidha. Diskii kana inni kun rotating materialidha yookiin immoo rotating componentidha. Beekatanii kun axle keenya irraa dhufee humni sochii motora irraa dhufu kun akka socho'u godha, kun rotate godha jechuudha. Okay, isa rotate gochaa jiru kana paadiin keenya dhuftee gaafa isheen qabdu akkan hin deemne qabaa jechuudha. Akkasuma immoo shuunis akkasuma jechuudha. Brake shoon akkasuma diramii keenya inni qabaa jechuudha. Egaan wanti nama material type ilaalu, this is a brake shoe. Brake pad immoo as keessa jira. Materialonni nuti brake shoe fi brake pad irraa hojjennu kun frictionii materialota frictionii against yookiin immoo materialota frictionii qaban ta'uu qabu jechuudha. Okay, resist to movement in materialota hir'isan resist kan godhan ta'uu qabu jechuudha. Yookiin immoo smooth yookiin kan mucucaatan ta'uu qaban jechuudha. Raffii ta'uu qaba jechuudha. Rough materials. Okay, for example akkuma dura eegalle frictioniin bakka lamatti qoodama jenneerra static friction and kinetic friction. Okay, kinetic friction. Kinetic frictioniin frictionii habii gidduu jiruu fi shuu gidduu jiru yookiin immoo paadi gidduu jiruu fi rotary gidduu jirudha jechuudha. Okay, brake habii fi brake paadi gidduu kan jiru kinetic friction lachuu move godhu jechuudha. Okay, inni sunis slightly move godheetu dhufee qaba. Habiin keenya immoo rotate godha. There is a kinetic energy. Okay, friction kinetic tu jira jechuudha. Sochiidha jechuudha. But at the surface of the ears or at the surface of asphalt there is static friction. Gommaa fi surface lafa gidduu kan jiru immoo static friction jechuudha. Okay, maalif surface lafa moving godhu gommaatu dhufee irra naanna'aa waan ta'eef jechuudha. So the friction between surface of the brake and between the tires and the roads any movement kanaaf gidduuwwan kanatti frictionoonni ni jiraatu. Friction gosa lama jira. Tokko gommaa fi surface lafa gidduutti, lammaffaan immoo habii fi brake pad gidduutti kan uumaman frictioniin kinetic frictioniin jiru jechuudha. Okay, factors governing braking. Wantoota yeroo nuti braking yookiin immoo konkolaataa keenya qabnutti wantoonni dhiibbaa uuman maal fa'i? The basic factors to control braking are, the first one is pressure. Okay, pressure in jira, coefficient of friction in jira, contact surface in jira, inner faffaan immoo result of friction or heat in jira jechuudha. Heat in jira. Inni shanaffaan when brake applied while the vehicle is moving. Inni kun immoo akkaataa nuti itti konkolaataa keenya qabnu yookiin immoo how to control our brake. Saffisaan immoo suuta jenneeti immoo wantoonni kun of eeggannoo guddaa warra barbaadanidha jechuudha braking system keessatti. Argitanii? Kanaaf pressure in maali? Coefficient of friction in maali? Contact surface in maali? Result of friction or heat in maali? Okay, how to control our vehicle movement in maali warra jedhan kana tokko tokkoon kan ilaallu ta'a jechuudha. Pressure yeroo jennu the amount of friction generated between moving surface in contact with each other depends in the part of pressure exerted on the surface. Itani pedaliin nuti miila keenyaan irra ejjennu powerii generate godhee powerii sana paadiidhaan geessee akka inni rotating part sana qabu godha jechuudha. Kanaaf inni nuti miila keenyaan dhiitnu sun pressureidha jechuudha. Fakkeenyaaf hydraulic system fi pneumatic system akkuma ilaalle speediin isaanii gargaridha. Hydraulic systemiin saffisni isaa xiqqaa waan ta'eef konkolaatota xixiqqaa irratti fayyadamna jenneerra. Pneumatic system yookiin immoo airiin konkolaatota gurguddaa irratti fayyadamna jenneerra. It is high speed. Dafee dhaqee qabuudhaaf high speed kan caalu
pneumatic system yookiin airiidha jechuudha. Okay? Kanaaf pireeyarii fakkeenyaaf haayidrooliikii konkolaataa gurguddaa irratti yoo fayyadamne bireekingiin isaa slow ta'a jechuudha. Dafii bakka nuti yaadne sanatti nuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf pneumatikii gargaaramna. Akkasumallee isuma zayitii gargaaramnu irratti yookiin filuudii gargaaramnu irratti zayitii qulqullina isaa eeggate yoo ta'uudha baate speediin isaa xiqqaachuu danda'a jechuudha. Okay? Akkasuma immoo high speed illee ta'uu hin qabu yookiin immoo yeroo nuti pedaalii keenya suuta jenne irra keenyu dafiidhuma dhaqee automaatikaalii kan humnaa ol dhaqee gixxim godhee dafee qabu ta'uu hin qabu jechuudha. Konkolaataan keenya akkan ofirra garagalu akkan kufu gochuu mala jechuudha. Player kan jennu factory tokkodha jechuudha. Argitanii? Inni taanu coefficient of friction. Coefficient of friction immoo loadii nuti apply goonu sanaa fi akkasuma immoo loadii konkolaataa keenyaa sana jechuudha. Loadii konkolaataan sun qabu akkasuma immoo loadii nuti apply goonu sun variation gidduu sana jiru jechuudha. Coefficient of friction. Okay? Coefficient of friction is equal to frictional force or force applied over normal force jechuudha. Fakkeenyaaf loadiin wanta namni kun dhiibu inni ittiin dhiibu kun applied loadiidha. Normal loadiin immoo yookiin immoo weightiin immoo materiaalii kanaa jira jechuudha. Caalmaan gidduu isaanii jiru sun kan inni ittiin safaramu coefficient of frictionidha jechuudha. Coefficient of friction is equal to friction force over normal force jechuudha. Kanaaf the amount of friction generated between two surfaces is expressed as the coefficient of friction. Coefficient friction in Kenya haidha yoo ta'e, coefficient sun haidha yoo ta'e, dandeettiin qabuu isaa sun haidha jechuudha. Dafee qaba jechuudha. Okay? Kanaaf haala kanaan tilmaamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asitti yoo laaltan loodiin booksii kanaa 100 baalooniidha. Kan inni ittiin harkisus 100 baalooniidha. Reeshoon isaan gidduu jiru tokkodha jechuudha. Jarri lamaan wal qixaadha jechuudha. There is no difference. Friction coefficient of friction isaa lowdha jechuudha. Qabuu hin danda'u jechuudha. But here if you look this, the load of or this box is 100 balloon and the load used to pull is 2 balloon, so the ratio is 0.02. Kitani kun immoo friction isaa gadi aanaadha jechuudha. Kitani kanaaf haala kanaan tilmaamuu dandeenya. Frictioniin coefficient of frictioniin applied loadii fi normal loadii sana gidduu jiru baay'ee murteessaadha jechuudha. Inni kan biraan contact surface. Surfacein yookiin immoo materiaalonni nuti gidduu sanatti gargaaramnu illee murteessoodha jechuudha. Amma fakkeenyaaf gommaan yoo dhume surfacein isaa maal ta'a? Lumuxxii yookiin immoo qulqulluu ta'a jechuudha. Ilkaan hin qabu. Gommaan ilkaan hin qabu yoo ta'e surfacein lafaas smooth yoo ta'e lafaan qabatu jechuudha. There is no friction. Akkasuma gara paadii fi shuuttis yoo dhufne break paadiin bal'ataa akkuma deemu dandeettiin qabu isaallee ni bal'ataa jechuudha. Break shuunis akkasuma. Surfacein isaa kan qabu yoo ta'e friction isaa gaarii ta'a jechuudha. So as the area of the material increase, the friction is also increase. Haala kanaan wachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan heat dissipation. Hammi ho'aa achitti produce ta'ullee murteessaadha jechuudha. Materiaaliin bakka sana jiru kan ho'a damdamachuu danda'u ta'uu qabu jechuudha. Malee kanuma ho'a uuman ta'uu hin qaban jechuudha. Maaliif yeroo rigatni uumamu sana ho'i generate ta'a, materiaaliin sun ho'a sana resist kan gochuu hin dandeenye yoo ta'e automatically gara gubinsaatti jijjiiramuu mala jechuudha. So heat
dissipation also one factor. So the tremendous heat created by the wrapping brake surface must conducted away from the pad and rotor and be absorbed by the air. Fakkeenyaaf brake pad yoo fudhattan ilaaltan image kana irratti line way walakkaa haala kanaan hojjetamee jira. Argitanii walakkaa kanatti line kun hojjetamee jira. Maaliif isinitti fakkaata? Inni kun qilleensa akka galuuf ho'i bakka kanatti produce ta'uun akka eliminate ta'uuf akka baduuf jechuudha. Dafee qilleensa akka rukutuuf akka galuuf jechuudha. Qilleensi ni qorrisiisaa jechuudha. So maloota kanaan area sanarra ho'ota jiran remove goonaa jechuudha. The other one is gara brake lining friction material itti dhufna. Materialonni brake lining keessatti qooda taphatan maal fa'i kan jedhutti dhufna jechuudha. So the brake linings are made up of relatively soft but tough heat resist material. Akkuma nama sinin jedhe materialota soft ta'an akkasuma ho'a resist gochuu warra danda'an ho'a warra hir'isan high coefficient of friction warra ta'an argitanii isaan kanatu barbaadamuudha jechuudha. Okay, so the lining is typically attached to the metal packing with rivets or high temperature adhesive. Yookiin rivetidhaan itti qabatu jechuudha. Fakkeenyaaf isaan kun brake shoe dha kuni. Shoon kun materiaali kanatti rivetidhaan qabamee jira. Kun immoo bakka hidhamuu qabutti hidhama jechuudha. Area kanadha jechuudha. Area soft ta'an akkasuma immoo heat remove warra gochuu danda'an absorb godhanii warra dafanii damdamatan warra ta'anidha. Baroota hedduuf egaa materiaalii asbestos jedhamutu irraa hojjetama jechuudha. Brake pad fi brake shoe good friction quality dha, long wear dha, low noise dha, sagalee illee badaa kan hin dhageessifne ta'uu qabu. Warra kanaatu filatamoodha jechuudha. Warra kanarraa hojjetamu jechuudha. Brake padiin isin yeroo konkolaataa keessan service gootan bittanitti fayyadamtan materiaalota amala akkasii qabanidha jechuudha. So many different materials are used lining material. Gosoota materiaaliitu fayyadama. Metaalonni jiru, ceramikiin jira, compositiin jira. Okay? Isaan kun warreen rotary nama jira miti. Rotary kan inni qabu sana warra wearingii isaanii illee rotary sana nyaachuu kan hin dandeenye. Strength isaanii habii sana gadi ta'uu qaba jechuudha. Wearing isaanii rotary sana miidhuun qabu. Noise isaanii gadi aanaa ta'uu qaba. Kana irratti hundaa'uudhaan braking lineonni warroota isin image kanarraa argaa jirtanidha jechuudha. Kitani warri kun habii paadota jechuudha. Kitani habii keenya kana isaan kanaan qabna braking line jenneetu jechuudha. Komponentoota kana kan nuti waamnu gosoota konkolaataa keenya irratti hundaa'uudhaan amaloota konkolaataa keenya irratti hundaa'uudhaan gosa garagaraatu jiru jechuudha. Braking line jennee kan nuti waamnu yookiin immoo breekii keenya qabu yookiin konkolaataa keenya qabu keessatti qooda olaanaa kanneen taphatanidha jechuudha. So braking line materiaalota akkamiirraa hojjetamu jennee yoo ilaallu tokkoffaan non asbestos organic kanneen jedhaman refers to friction materials used in vehicle brake pad and the linings. They are built using organic fibers like aramid, glass, rubber. Warra kanarraa jechuudha kan isaan hojjetan kanneen akka fiberii, aramidii, glassii, rubberii, high temperature resinidha yookiin immoo polymeriidha walitti makuudhaan irraa hojjetamu jechuudha. Kanaaf isaan kun non asbestos organic irraa non asbestos organic qaamolee qaban irraa bilisa warra ta'an irraa kanneen hojjetamanidha jechuudha. Kan biraan full metallicidha. Metal irraas hojjechuu dandeenya jechuudha. Sibiila irraa kanneen hojjetaman jiru. Isaanis baroota hedduuf tajaajilaa turanii. Isaan kun excellent resistance to brake failure. Braking akka hin nyaatamne illee akka dafee hin dhumne umurii warra qabanidha. High brake pedal pressure dha.
they create most wear on rotary. Garuu rakkoon isaan fidan maanni rotary keenya ni nyaatu jechuudha. Meetaalii waan ta'aniif meetaaliin high strength waan qabuuf materiaalin sun diramii keenya yookiin rotary keenya ni nyaata jechuudha. Rotaryin immoo umurii dheeraa jiraachuu qaba. Yookiin immoo dafeetu bakka break paadii kan itti jijjiiramu miti jechuudha. Kanaaf metallic lining work very poor until they are fully warmed. Kanaaf haala kanaan hojjetu jechuudha. Inni kan biraan semi metallic lining dha. Isaan kun immoo gimmaashaan meetaalii ta'uu ta'anii gimmaashaan immoo meetaalii warra hin taane komponentoota garaagaraa irraa warra uumamanidha jechuudha. Kanneen akka metal fiberii fi meetaalota walitti makuudhaan kanneen akka stiilii, ayiranii, kopparii, biraasii walitti makuudhaan meetaalota garaagaraa walitti mix gochuudhaan alloy irraa kan uumamanidha jechuudha. Okay, so excellent stopping power yookiin immoo great heat resistance dha jarri kun jechuudha. Okay, long lasting durability umurii dheeraallee ni qabaatu jechuudha. Isaan kun meetaalota garaagaraa walitti mix gochuudhaan bifa fiberiitti hojjechuudhaan hojjetamu jechuudha. Inni kun egaa akkamitti hojjetama jettanii yoo na gaafattan bifa castingiidhaan meetaalonni duraan ni baqfamu. Erga baqfamanii booddee walitti dabalamuudhaan qirxii yookiin boca break paadii sana kan kennu hojjetame achitti pour ta'u achitti gogfamanii bahu jechuudha. Okay, inni sun immoo gara castingii gara fabrikaatti nu geessa jechuudha. Scientific lining kan jennu immoo bifa namtolcheerraa yookiin immoo materiaalota namtolcheerraa kan uumamanis jiru jechuudha. Kanneen akka non organic, non metal, non asbestos kan jedhaman namtolcheedhumaan materiaalota namtolchee ta'aniin illee hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf fiberoonni yeroo recently dhufan kanneen akka glass fiberii, carbon fiberii wantoonni akkasii kun fiberootumarra yookiin qaacca garaagaraa irraa walitti mix gochuun hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Okay, inni kan biraan ceramicidha. Materiaalota kanneen akka shaklaa ta'an yookiin uumamumaan kanneen jiran irraa hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Isaan kun akkuma meeshaalee mana keessaa itti fayyadamnutti break paadiif illee materiaalota ceramic ta'an irraa hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraan carbon and metallic ceramicidha. Seramikoota kanneen kaarboonii fi meetaalii irraa walitti dhufanii hojjetaman irraallee ni uumama jechuudha. Inni kunis gara alloyitti deema. Haa ta'u malee kaarboon kontentii fi meetaalii irraa walitti fiduudhaan break laayinii hojjechuun ni dandeenya jechuudha. Carbon metallic pad often used high performance cars due to their good coefficient of friction. Konkolaatonni gurguddoon keessumaa carbon metallic ceramikii kanarraa hojjetamu jechuudha. High friction resistance qaba. Akkasuma immoo temperature resist gochuu danda'a. Haala kanaan faayidaa guddaa waan qabuuf isaan kanatti gargaaramuun ni danda'ama jechuudha. Egaa kana fakkaata viidiyoon keenya har'aa kana fakkaata. Walumaa galatti nuti har'a ilaalle faayidaan bireekii maalidha? Bireekiin tokko saffisa konkolaataa keenya marfata irraan gadee irratti hir'isuudhaaf akkasuma konkolaataa keenya immoo dhaabuudhaaf akka nu gargaaru barree turre jechuudha. Kana keessatti immoo materiaalonni break pad yookiin break shoe akkasuma break line keenya irratti tajaajilan kanneen akka metallic material irraa akkasuma synthetic irraa ceramic irraa fi kanneen garaagaraa irraa akka hojjetaman waliin hordofnee turre. Egaan yeroo itti aanutti immoo gosoota break systemii maal akka ta'anii fi qaamolee break systemii illee kan waliin ilaallu ta'a. Waan hordoftaniif guddaa galatoomaa. Viidiyoo kana subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Barattoota keenya mechanical engineering barataniif, automotive barataniif akkasuma konkolaachistoota keenyaaf nama dhuunfaa kamiif iyyuu general knowledge dhaaf waan fayyaduuf akka biraan geessan abdii guddaan qaba. Galatoomaa.